nama sheekaa dhufee koomentii takka barreesse hin dhaabaan. Geemii taphataa dubartii jiraadhee yoo nama sheekaa argan hin dhaabaan. Durumarraa jechuudha. Sheekaa roobee ani jibbee itti hinaafee maal waa takka hin jenne. Sheekaa roobee durumarraa jaaladha. Baay'ee jaaladha. Warroonni akka waan sheekaa roobee jibbiinsa yookiin narraa fagoo jira lagamaaf waa jedhanitti fudhatan sun dogoggoraa rabbi sin haa qajeelchu. Ani bakkeen sheekaa roobee itti na butte bakke 1880 sanii wal seenne malee an sheekaa roobee galtii kiyya seenanii nama 1000 irratti saayidamii afur naa kennanii beekan. Hangafa kiyyaa nama sheekati jedheetuma tole jedhanii ofirraa qabbuuse beeku osoo deebiitti hin deebisin. Attaa godhaniitumaan aslii rabbiif jecha jibbe jedhanii beekan. Waa takka ittiin dubbanne nama rabbiif jecha si jibbe anillee rabbiif jecha si jibbe jechuun jedhee deebisee hin danda'u osoo nama ajanda barbaadu taate. Anuma waa balleessee jedhee dhiise. Biloo goonee jedhan. Fooloo narraa kaafatan. Bakka nama sheekati miidiyaa kana hubannoon qabanii fooloo kaafatuma kana biloo waan biloo kuna godhan seeyanii hin as tokkoru jedhee dhiise. Asira sarchi godhee gizee isaan akkas jedhan nama agarsiisuu hin danda'a. Isinii galee miti. Wallaahi dogoggora meeqa yeroo isaan irratti godhan meeqa waan isaanirraa namoota akka isaanirraa ilmii qara'aa tureef sattaruuf waan baay'ee dhiise waan isaan na godhaa turan. Gaafa anaa mubaarak wallolle mubaarak irra dhufan hin dhiisan kunoo isaan kana ittiin buune sheekaa roobee wallaahi kunoo kana taraa yoo xiqqaate taraa afur gurguddaa afaan kiyya dhufanii obseyan. Koomentii kana jalaa sodaattu hundanaan jedhanii isaan nama kuma sadii dhufanii sa'aa 24 sii kennanaan jedhanii sa'a masa 24 san booda waan rabbi na godhu eeggadha malee sheeka nagaa waan baradhu ofirraa qabbuusee beekunoo isaan kana. Ani nama sheekaa hin obsaaf itti bu'ullee hin barbaadan. Dheengadda bakka nu bu'anii mana marii bakka bu'oota ummataa seenuun oolanii haasaa isaanii kana dhumaan mastawaa akka warri mootummaa hin qabneef dubbadhe jedhanaan keessa kiyya ka rabbiin ni argu. Mastawaa dhumaan yoo dura qaban nu bakka bu'anii deemanii Dr. Abiyyi soddaan kiyyaayyuu bashaasha bakka bu'ee filatamee 4 kiiloo seene bammiloo ansaar no. Sheeka wallaahi ka rabbiin natti argu waan saniif malee ani osoo isin waan feetan naan jettanii nama dubbadhuumi jettanillee beeytan naan loltanii beeytan gastirna seentanii natti caffartanii beeytan isin dubbadheen beeku. Parsanaal attaak namni yoo na godhe hin dubbadhan. Nama bakka gaarii hawwuuf tokko isinii galee miti gorfachuuf kararra sirreeffachuuf isinii galee dubbadhan. Wanni an dubbadheef malee jibbaa biraa miti. An kaleessa gizee isin nama kuma sadeetti loltan asii nasriifaa warra Dubaay miira keessa isaa ture mee isin dhuguma sheekaa roobee yoo jaalattan warra isin sheekaa yoo roobee yoo jaalattan burji kaliifaa gubbaa baasaan agarsiisa ani mootu nama bira umraa geessaa jedhanii fiizaa isin akka hojjetan miira keessa galanii godhaa ture wallaahi maaliif isin umarraa baranne nama sharriisitti oole kayrii yaadi fi jira isin umarraa dhageenne nu qara'ullee baannu isinii galee miti akkasii homa sansanii afooyinaallee karaa kanaan qulqullumaan haa hubattanii fi ani wanni isinitti na buuse akka kiyyatti tolchuu wanni an dhufe bakkema isin osoo quban qabaatiin 1880 ta'e wanni namni haga Finfinnee ol deemu kun bakka gandarraa filamanii ummata sikkoo mandoo kana bakka bu'anii mana maree bakka bu'oota ummataa seenaa jira. Namni kun gara aangoo nuu xagga'aa jira. 4 kiilootti ol dhiibna adhumaan yoo soba guddaa kana soban warri mootummaa mastawaa irratti qabata. Hadiisni isaan irra himan kun da'iifaa waan jedhu 1880 santu waliin nu fide hammeenya biraa isin hin qabu. Ani kama duraanii sanii kama gaabdura wal arginu seena ani silaa isin osoo sirriitti qalbiin ilaaltanii namni akhlaaqa uummata si komandoo qabu ana jechuudha. Nama kuma jaarratti natti osoo seenaa sheeka kiyya isin hin jedhe gaabdura akkuma irraa kanatti amalli kiyya sanumaan. Yeroo kamuu isin sheeka kiyya obboleessa kiyya kan gafaati hammeenatti fudhatina gaafa isin akkana aangoon keessan ol dabale yoo isin dogoggortan yoo sagalee ummata ta'an soddaayyuu kun soddaa jennee dhiibnu irruma deemaa oollaa jechuu abiyyuu gaafa aangoon keessan dabalaa deemu dullaan keenya isinitti baay'ataa deema ana qofami warri akkana maaliif haasirrooftaniif waan sansan ofirraa eega ammuma isinitti dhaamadha. Ina dhiifama araaran ooyfii walitti deebisaan qabne seetaniif amma arfa kenna fi iskalaayit jirtan bor yoo 4 kiiloo seentan yoo dakana ummanni beere asliin araara walitti deebisaan qabne araaramne jedhee isin dhiisu jechuudha fi rabbi bakka guddaan isin haa ga'u jechuun sagalee ummata hoo taane yoo walitti buune hammeenyatti fudhatina
Ujoolleen tummaa waccii jettanii isinillee laaluu qabdan tafakkuruu qabdan jechuudha fi rabbi bakka gaariin isin haa ga'u afoo oolfin teessanuma sanii wanta na qayyabattanii. Addaan naan baasinitti sheeyni burjii kaliifaa akka dhaqu barbaadee jette. Egaa akkas taate. Haayitaniif jedhe. Haayitaniif jedhe jettaa yoo inni burjii kaliifaa si geesse ani nama tokkon geessaa jette. Kunuu maal argisiisaa? Tillee seenee xiqqoo na ulfaata. Waan san jedhee tillee seenuun na ulfaata. Maraafuu namni kenna yoo kenna amalli isaa akkami beeytanii wiixata shuumamee kiibtata shaarame harbaa du'e jetti bakka. Zuurii barcumarra nama keetti. Asraa barcumarraa nama butti. Magriiba du'e namaan jetti nama ajjeefti. Akka kana amalli nama kenna wallahi wa billahi wa tallahi. Akka kana walii gammaduu maaliif dhabne? Amalli nama kenna amalli aslii kiyyaa caqasi. Bakka kalee sanitti ammootiin si arguu barbaada akkasumas si qallabaa anas si qallabaa harka kiyya jirtaa waan kaleetiin ammootiin ilaal yoo waa xiqqoo aarullee waan kalee saniin ammootiin dubbii sirra dhigaa tarabbii san ammoo arguun barbaachisaa waan kalee namaa godhan rabbiif namaa godhanii rabbiif eega namaa godhaniin dubbatan ani aggaataamii aganyoo tattaqqamku qaawwa wayii argadheen tare bakka maaliifuu mangistiin waggaa tarte si qallabe naan hin jedhu narraa naasawa. Iyo tanaa waggaa tarte sii godhe naan hin jedhu. Namni yoo waggaa tare akkana gooneefi gariin kasaantimii takka keessaa hin qabne akkana gooneefi jedha. Bara fuudha kiyya keessaa saattii takka qabu wargari. Nuti itti fuudhame nuti itti jedha. Sii gara amala nama kennaati. Amalli nama kennaa wiixata islaama si godhee kiibxata kiristaana si godha. Wallahi wiixata oromoo si godhee kiibxata ammootiin amaara si godha. Kana amalli nama kennaa maal godhan? Nama rabbi ol fuudhe namni gad deebisu hin jiru. Rizqiin ta'e namartuu beekumsa kakootu rabbi rizqiillee kakootu rabbi. Numaraayyuu ani ganamallee qursii kiyya nyaadhe wallahi asli. Atillee qursii bagee nyaadhe walitti hin tarre wallahi billahi. Walitti hin tarre bara. Yaada namni hoo nu jedha hooyin kun nu butuu hin qabdu tarabbii san laaluudha. Tarabbii san laalee anu ol tare. Aggaataanii aganyoo tattaqqam kun sheekaa roobee dammoo asli bilxinu. Eessatti bilxii beeytaa? Doktor Abiy Ahmed rabbi waan ofii jaalatu haa kennuuf jedhi mee'atiyyuu. Jadi asli waru fi jala turabbi haa kennuuf doktor Amma waan san keessatti illee hadiisa da'iifa jira harkaan lafa qaba jettee nama harkaan lafa hin qabnu kaanu. Lakki qabaa miti rabbi waan fi jaalatu haa kennuuf jedhime doktor Abiy Ahmed jedhi. Harkaan lafa qabee jedhamu afaaniin jedha. Lakki afaanumaan jetta waan fi jaalatu rabbi haa kennuuf jedhi. Rabbi waan fi jaalatu haa kennuuf. Akkasii baalee dhufe baalee biyyaayyuuti biyya gootaati biyya lamaayitiin dhufe uummata baay'isan keessa harkana tuqe qabsoo suufanii itti dhaqan malee qabsoon jirti ani waliin dawwalan asli harka dhiiraatu ammootiin harka dhiiraatu ke dhiira beeka asli maal taate harka wayita san inni nu tuqeen qabsootiin gabbaan asli kiyya wallahi wa billahi ginoo qabsorra jirra misoomatti jijjiirre abbo harka ammoo dayyuu settiin tuquu miti nama garjalee ittiin tuquu kun misoomatti dacha'e misoomatti deeme jennee isiniif gubbaa ol baane wayita nuti gubbaa ol baane mastawaa silaa karma keessaatiin eeloo sheekaa kiyya maal taatire wanni kun achi hin geettu kuma dhibbaaf maaliin sun silaa nuun jechuu qabdu dabaltanii maal nuyyuu isin wakkallee wakkalamtanii filamtanii ammootiin achi rakkiloo iftaan seenuu wanni sun maali takkitti mammastawaan maali ree moo namatu ammootiin siistamaaf waan sana kararra isin kaayee akka ibade maal taatan sila wanni sun nama kenna jechuu ka qabdan asumarraa ol baatanii kun harka nu qabee kun luku nu qabee maa nu qabdan hin jenne kaanillee maaliif jenna namni akkanaa jiraachuun bareeda jedhiyan ana rakkiloo seenee bararraa miti turee eega seenee iyyuu turee farasiin seenee. Okay seentanii eega. Seenee qaata seenee maaltu na seenise beektaa isintu na seensise isin akkiyaa maal puranoshina naa dalaydan ol na kaastanii na dabarsitan seeneen qaata seenee. Namni akkanaa jiraachuun bareeda jedhan deebiillee ittiin kennine maaliif osoo namni akkanaa hin jiraatin asli bar bakka ga'uun beeku kaayoo kiyyan beeku bar namni akkanaa jiraachuun barbaachisaa namni garanaa waan kee dubbannaan fuuldura jirte jechuu beeki asli taree hanqaata seene eega seene maal godhaa hasaare maal waree dalagaa isin assaayimentii kenne tokko eda'uu tokko meeqaa isiniin jennaan asli sadii naan jettan isin allama jedhe nama sadii naan jedhe waliin hasaare biraa dabre.
Eshi. Nibbare inni isin. Assignment isin kenne isin bira tare maali go assignment kanarratti walaa bitaa gatii xaafaa barbaadanii jedhee tare af walillahi ta'iyya askari. Akkana goona. Irra deebinee mi asli malle ta'iyya askariya. Afoota lillaa. Hoina illa. Af walillahi ijoollee si komando ta'iyya askariya. Afoona okay. Itti fufna sheekaa dubbiin jajjabduun kan dubbatame tokko Hamzaa waliini. Hamzaan koofiyyaan baasu jettanii Hamzaan isin arrabsaa ture rakkoon keessan furamuu qaba. Sila carraa isiniif kenne waan ta'eef Hamzaan hanga ammaan dubbanne Hamzaa dubbadhu sana booda isaan dubbatanii Mansuuriyaa irratti kanatti iluunis jira. Maahiinis dhufte Jamiilaa. Asli bitaa irran deebiina waan san keeppii hin baasu Hamzaan jettanii ni naan jedhe. Anaa fi Hamzaan afwii godhuun yoo inni fuulduratti ba'ee keeppii san fuudhe afoon jedhaan ammallee yoo hin fuudhin afoon hin jedhu. Ta Hamzaa agasu. Ende maaliif maal tolitti fide keeffii faraara inde maal sheeka? Iya bakka gaaniin deema an koofiyaa diyan fuudhu. Hamzaa ta'a. Ani deema bakka akka fixattanii fixadha. Hamzaa ta'a hin deemini. Ayi. Gana Yaada qabna asirratti yaada qabna abdi. Hamza. Jalqaba irratti Sodaa muyyuu koofiyaa uffateera fa sheeka. Maaliifuu miidhama hedduu Hamzaan waa jedhe ani waan leen jenne Hamzaan guyyaa takka keessatti viidiyoo 17 waraabe. Madaa hin dubbanne yoo inni koofiyaa baasee afoonnaan jedhe afoon jira yoo inni hin baasin hin jedhu ammallee aganu. Maa rabbi jecha waliin dhiisuun hin ta'u guyyaa sadi caalaa. Sheeka akkana miti. Koofiyyaadhaaf araarama. Hamza irratti hin dalaydu sheek. Bakka gaa waan inni asli waan ka isaanii ta'e. Wanta akkanaa hin jiru sheeka. Okay, yaada kennannu asirratti. No no. No Hamza ammoo hin qo'a. Hamzaan bu'ini namni yaada Hamza kennatu. ammoo hin qo'a. Sheeka. Asli Oh. amma atillee kenna Oromoo komandooti isheen illee kenna Hamzaalleen Oromoo Oromoo argee soddaa kenna. Sodaa jaalatamaa kabajamaa guddaan nu qabnu. Soddaa kenna sheekaroobe nu walloluu si wayyamma warra baaleeti rakkoon qabu nuti faamili soddaan kabajamuu qaba dubbii bakka rakkootti oofuu maraanii waliin jedhanii namoonni wasiin wallolu hedduudha garuu warroota gurguddaa akkanaa walloltan ajandaan qabame kana dhiifama wal gaafattanii fixuu qabdanii abdii fi manzuurillee kalee argee ture jedduu kanatti araaraaf har'allee dacha'an jechuudha. Warra soddaa kennaa kaawwan illee kabajuu qabdanii Hamzaallee soddaa kennaa akkasii wal kabajanii soorii waliin jettanii waan biraa fakkaataa illee bakka danqaatti waliin oofnu jechuu barbaadee akkas. Ilu dhimma gandummaa kanayyuu hin beeku wallaahi. Hamzaan asuma jirallee isin martuu nana gandummaa kanan ani nama kallattii waan jedhe kallattii mata targeetiidha yaa. Osoo gandummaaf ta'e asliidha yaa. Naan jedhen dhe gandummaa kanan beekuun. Maaliifuu nama daangaa wayii si dabre shari'aan illee bar haaloo deeffadhu jetti rakkoon qabu. Daangaa akkasitti dabre. Guyyaa tokko keessatti Hamzaa Haashim dhugaa dubbachuuf viidiyoo 17 waraabe. Hamzaa Ibraahim na dhufe sila inni viidiyoo 17 maa waraabe guyyaa tokko keessatti naan jedhe Hamzaa Ibraahim. Haa waraabu akkana naan jedhe viidiyoo 17 waraabee bar finiinee soddaan keenya sunti sukkaara qabaa naan jedhe Hamzaa Ibraahim. Viidiyoo 17 waraabaa jennaan haa waraabu rakkoon qabu sa'aatii addaan akka baaraalii sii ba'u sa'aatii addaan baafadhu. Amma akkin jeeti dubbii haa gabaabsinu sheekaa keenya waan kana beekaa jalqaballee waan kana ani viidiyoo 17 waraabee siin qabu waan ijoolleen siin jettu goote atuu viidiyoo hin agarreessi fakkaata ani waan kanarratti durillee si kabajaa ammas nama muslimaa kaniin hordofuu kaniin waan isaa hunda kabajuu atuu magaalaa tana keessaa si qofaan amanaa viizaa kaayiruu naa dalageettee walit dhiyeenyallee qabna ani gaafa ati gabbaatee waan agarsiisan jettuun hedduu akka nama ofii tokkotti qabee sitti mufadhe malee gara hijaa wayiitii fi maal waan gara biraatti herreegee hin beekulleedha. Yoo ilaalcha akkasiisan ta'e
an bakka san keessa hin jiru. An walin dhiyeenya kiyyaa fi hiyyaatu ni beekta halgaddaa san duraatu guyyaati abiyyi bira oolte galgala mana kee ol seeneetu si bira turee wajjiis haasooyine maal jennee addaan baanee kunne garuu gizeenii fi gabbahee akkas ta'u hedduu takkaan aariillee guddaa aaree gizeen namni sheekaa kaniin an amanu kaniin an kabaju tokko gizee inni akkana ta'u jee akkama nama muslima isa dura jiruutti sheeka isaa kabaju tokkotti hedduu waan sanin mufadhee san gubbaan namoota tokko waan akkumaan viidiyoo irratti dubbadhe himannaa akkasii geessanii aboo wanni kun akkana waan isarraa fokkatu jeetiin waan san irratti dubbadhe malee ani jibbaa wayisii qabaadhee waan biraatti wayii qabaadheeti miti afooyinaan illaahi gara kiyyaan asumatti hin gabaabsan afwan lillaahi dubbiin guddatti afarratti hin fe'anii namni kun hundinuu nama waa beeku nama waa hunda argu dubbii guddatti afarratti hin fe'anii hundi keessanuu afooyinaan illaahi warri hawaasni Oromoolleen warri waan kanarraa garanaayis mukattanii hundi keessanuu afooyinaan illaahi isiniin jenna yoo gara keenyaan dogongorri uumame sheekaa roobee sheeka keenya sheeka namni akkami beekaa akkuma guddaa fedhaasi akka itti ganama gizee gabbee sheekaa arguu fedhuus sheeyni waan takka irraa qulqulleeffatee dhufuu qaba jennee yaadaa turreessi akkasuma beeynaasi oliin ammallee waan yoo ta'e takka hin qabu sheekaa kiyya ammallee guddadhu gara soddummaatiinis soddaataa gara hawaasa kabajaatiinis hawaasa kabajaatii nuti hundi ilmaan islaamaatii ammas Oromoodhaa hundi keessanuu warri waan kanarratti ifaajii gootan Mansuurii Abdii خاسر جرتن جميلة تيجي هندي خيسنو وري فاجي خنا قوتني أسد دفتني جال الحواس حكومة دي وان كان يادني أسد دفتني الليل هدو قالتهم ما يسنين جا هندي خيسنو قالتهم أول فرد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله دي فما أصليكية أليكس تايس شيكارو بيتين تكو نغامي تكانو مافين فيدي هاتم الرمير رابنار ومتى أرار ساتما بولا أليكس شيكاني تكو نغامي تاتيسي Abdii Geetaachoo silkii hedduun adda walamaa jira dhiifamoo naagota nu asii. Ba'uufi. Jamiila Abdee Tayyaa Askariyaa isin kabaja ulfaadhaa Mansuur ulfaadhaa. Iluu wajjinillee Abdii xiqqoo iluu wajjinillee. Ustaaz xiqqoo manuu daqiiqa malam. Jamiila. Nanti kafaami sheekaan keessa wal dubbisna rakkoo jiru bala sheekaani kafaami. Iluu ammoo ilaalin laayyar iluu obboleessa xiqqaa ka iluu sheekaa roobe. Iluu rakkoon qaba. Iluu rakkoon. Alaaf sheekaa wal keenya jibbaan irraan qabuun beekaa sheekaa. Iluun nama kabaju namaan jaaladhu irraayi ulfaataa namaa. Dhiifama afwan siin jedhani yookaan nama fattu no wallahi natti na aroona so waa jedhuun keessa na dubbisa sheekaan voice nagaa waliin haasofina anuun bilbilaa fi keessa wali kolfaa itti kolfaan waan aan jedha jechuun bara rakkoo irraan qabu. Osoo na jibbee nan dubbisu jechuun ana qeeqa amma inni nan qeeqoo dhugaa dubbanne anatu irra qeeqa. Kanallee ni qeeqa kammaa kanallee ni qeeqa mana siliittuu qeeqa jechuu barbaade. Eega mana keetti qeeqee iyyuu na dubbisaa jechuu barbaade jibbaa wal irraan qabnu jechuun anillee jibbaa isaa irraan qabu walla. Borullee waan danda'u biruma jira. Ni uma qeeqa nuti akkuma faamilii jechuu barbaadeeti na rallaallatti na tasee wal irra laallannu. Aboo akkin jeetii isin Egaa jamaatu bakka agaaraat kiiloo seentuutti waliin jirra. Dhiifama naa godhaati meeqis takka jedhee afaan inni wanni tokko Alex Taayyee irraa banadha. Alex Taayyee wanni waliin nu fidellee hin jiru. Mii maal jechuu barbaada haasa'u isarraa fuudha. Maaliif jennaan kabajaa nama jalaatiif gubbaatiif illee nama kabaju. Fuulduratti nu laallaan iyyuu wanni kun haadhumatu jettanii wanni kun booda waan guddaa deeme ilaalcha ija namaa keessa waan jirruuf ammoo gurguddaan uummataa dhufu. Kun illee osoo makiinaa siin dala gurguddaa uummataa ta'u jala jira akka gubbaa jirullee. Mee Alex Taayyee waan ani bara kulli namaa yoo laaltan asli isin martuu nama gurguddaa ani lafaa ka'ee naman tuqu uf guddisuu fi miti mee laala. Bakka jechaan kijibuu mataa. Alex dhimmi kee dhimma maali dubbadhu jaan dhimmi Alex qabu maanni Abdi. Mi'a dubbatu kaaka inni dhaggeeffanna Alex daddafa. Namoota nagaa. Jirra baga dhufte. Ani sheeka roobe ani jalqaba an tuqee miti yeroo murtii guutoon hidhame Alex Taayyees qabamee naa hidhamuu qaba maqaa kiyya balleesseeraa jedhanii kan na himatan isaanii awwaan itti balleesse hin argine saniif yoo
namoota walitti mufataniin afoot walii jechuun akka walii galaatti yoo ta'e anis waan an godhe maqaa balleessee maaliif akkas akka jedhan himatanii araaramuu fi fedha isaanii ibsuun dirqama yoo goone hoo warra walitti hunda isaanii galchinee isin araarsinuu sheekaki asli tokkoffaa Alex taayee sheeka eegime dhimmi Alex eega dhimma murtii guutotti wal qabate murtii guutoo Hamzaa Sheekh Jaabir oyfiin tarabbiiti isin teessaniifuu galma deemtaniif qabdanii ummata kana oyfii godhaa fi biraa deemaa farda sangaa yaabbadhaana isiniin jedhe tana booda nama isin dubbate ani isin dura waa'ee murtii guutoo Muhammad Bayaanis ka'aa jira. asli Wanin jedhe Alex taayee waa'ee murtii guutootii wal qabata dhugaa. Yeroo jalqabaatiif suuraa kiyya eeksii diimaa sanirra godhee waa haasa'e na bira jira isinii baasa. Maa akkanatti haasa'e jedhee ilaale duuba suuraa isaa fuudhee bakka naa barbaadaa jedhe. Qanii san furii jiraayi furiitti namni wayii naa akeeke.